May warra nagkakabda wala yung kalagay ko. Atauga wanta baay'ee keessa darbee dhufee ani maqaan koo Maartaadha. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daandii sadii biraan dhufee gochaa Waaqayyo iddoo kanatti naaf godhe jechuudha. 2017 jechuudha. Baay'ee mana kubsadhan ture. Dhibee sana namatti himadhu. Raajii fakkii hin danda'a jechuudha. Waanuma baay'ee dhukkubsadhu bakka. Ji'a 11 sana keessa jechuudha. Utuma baay'ee dhukkubsadhu godhanyaan si waliin taa'u jechuudha. Ittani madda waan tokko waan naaf godhu qabdu garaan si gaddee waan godhu wallaaltee naaraafamti mimmaan koo lolaasa godhu torbee lamantii taa'ee gaafa torbee sadaffaa jechuudha. Abdii gootu gadhee warri manaa godhanii maal taate maaltu ta'e jireenyi kee nagaa mitii naan jedhu nagaadhaan jedhanii dhugaa waaqan ta'e jiru jechuudha. Itti mees hin beeku baay'ee dhukkubsadhaa dhukkubichi immoo na nyaata danda'een deemu yoon kilaasii dhaqee utuun kilaasii bakka kilaasii sana ga'e jechuudha. Ofirra gattaa'e bo'aa karaan kun boo'ichaan darbaa har'i boo'icha yoo ta'e booris boo'ichadha. Torbee lamaan kana akka darbee torbee sadaffaa sana eegalee jechuudha. Baay'ee utuma nabdii kutadhu yookaan lafa kanarraan fudhadhu kanan ta'u taanaan dhibee kanatti hin dhufanii jechaa mandee jireenya koo taasaa jechuudha. Utuma kanaan rakkadhu jechuudha. Gara lafa kanaan utuun hin dhufanii guyyaa gaafa kamisaa jechuudha. Qoricha nan fudhadhaa, marfeen nan fudhadhaa. Qorichis marfeenis naa kennama garuu dhibee sanaa wajjin waliin argu. Maaliif akka ta'e Waaqayyoof galaa. Utumaan kanaan dhibbadhu guyyaa gaafa kamisaa akkasin jedhe. Ani qorichaa nuti uumamne qoricha kana nan gata Waaqayyo sana fayyisuu qaban jedhe. Guyyaatti 8 lolaa qoricha ganama 4 dhiyeessaa galgala 4dha. Kana biraan jireenyi koo baay'ee gadi bu'aa deemee jechuudha. Baay'ee utuma miicamu rakkadhu guyyaa gaafa kamisaa kana akkasumas kani konfiidensii maal jechuudha. Inni qeemsu bakka lammatii jedhamshin dibeetii maxxan galle. Godinaan kun argine garuu hanga naqee achuma isa booddee jimaata isaa gara lafa kanaan dhufee Waaqayyo karaa raajifaa akkanaa jedhanii nyaata kadhatanii waa'ee dhibee sanaa hunda isaa gaddii kennan taasisanii isaan duratti garuu isaan duratti wayyaa kootu badee ture. Wayyaa koo lafa ni dhaqee hin beeku garuu akka xonqoltoonni fuudhan beeka naagalasii lafa ni dhaqee immoo hin beeku. Waaqayyo akkaman godhaa. Wayyaan kun hin argamu jireenyi koo fayyaas hin argatu akkaman godhaan jedhee ergi garuu jechuudha. Ergi gaafa kamisaa hangatee jimaata sa'aatii 12 asitti kadhatu dura raajifaanii dhufeen asitti kadhachiifadhee wayyaan koo yoom gale yoonaan jettanii isaan jimaata ganama naa kadhatanii qidaamee galgala galee fayyaan koos hin galu. Yesuus guddaa. Warra manaa baay'ee mannoossan ture maalifan dhoksa yoonaan jettanii madaa kanaan dura qaban qabu isa yaadatu jedheen soraadhan. Isaan garuu yeroo naa dawwale maal taate waan rakkate qabdanaan jedhu dhalli isaanii wallaalu sababa ta'eef abbaa fi haadha bukkeen jiru barumsaa kan iddoo kana jira waggaa afuraffaa keessa jira. Kanaaf jedhee inuman sodaadha baay'ee man sodaadha utuun kanaan dubbadhu garuu wayyaan koo gaafa qidaamee naa galee fayyaan koos gaafuma sana naa galee har'aa ka'ee nagaadha nagaan koos barbaraan eegamaadha. Akka ol kaa'ame raajifanii achi abbaanii akka nama waan namarratti lafaan hubeetuuni akkasitti akkasina eebbaas irratti lafaan dhuftanii maaliif utuu mana qorichaa dhanne jechuudha birrii 1000 qabaamna eebbi kun immoo dhumaan qabu dhumas hin qabu kanaaf jedheen ol fuudhee gafu akkasumatti ilaakuma nama akaafaa wayyiitiin qabu irratti lafaannaa kannatti lola malee ol fuudhee gafuudhee ayyaanaan sina guddisu jedhaani ol fuudhee gafuudhee eebbaan sina tumu jedhaani Waaqayyo eebbifamu baay'ee natti tola jechuu barbaade. Bakka abbaatti bakka haadhaatti nu gorsaa turanii nutti daddabaa turanii garuu Waaqayyo isaan eebbisu nuufa laatu hundasaayyuu immoo nuufa laatu nuu laatee nutti agarsiisu haallis nuufa mijatu isinitti himamtuu hin taane waaqatti meen godhan waan hin godhu jechuu barbaadeeni Waaqayyo dhuma isaanii abareechuu gonfoodhaaf isaan. Galateeffata fi maaloo.
ulfinni gooftaa lafa ta'u. Akkuma dhufanii naannoo safara kana galanii nama lama ta'anii ijoollee lama ta'anii dhufanii afurri qulqulluun magaallattiidhaan ebeesheen akka tunatti dubbate yeroo sanaa kaasee hin kadhatamee fi waaqayyo ishee hiike dabalaa galateeffadhaa fi maal isa hundumaa caalu galateeffadhaa gooftaa kana ammallee galata ililee galateeffadhaa. Ammas obboleettiin keenya waaqayyo olmaa kan isaanii boolee na teessisuu didee jedhanii shira kana mana dhugaa baadee ture nan sodaadhe ammas ilma dhugaa ba'a malee dhanitu itti dhufachaa turani waaqayyo isaanii wajjiniin immoo humna dhugaa baatee dhaggeeffanna.